Kun immoo gaaffii namoota baay'eeti. Eenyuyyuu isinitti himu kana. Yeroo baay'ee nama gaafattanis hin qabdanii, hakimni gaafattanis namoonni isinitti himan hin jirani. Garuu namni baay'een gaaffii kana qaba. Bara jiraatan keessatti dhiphina tokkoyyuu kan isaanitti ta'ee jira. Kunumtiyyuu maaliif ta'a? Maaliif uumamaa? Namoota hundumaa irratti uumama moo ana qofaa irrattidha? Yookaan immoo anaaf haadha manaa koo qofaa irrattidha kan jedhu gaaffii namoota baay'eeti. Yookaan immoo anaa fi abbaa manaa koo qofaa irrattidha kan jedhu gaaffii namoota baay'eeti. Yookaan immoo ulfi sababii hin uumamneef kanadha kan jedhudha. Maalidha kunis? Ispeermiin yookaan immoo dhangala'aan sanyiin kormaa erga qaama saalaa dubartii keessatti nammee maaliif deebi'ee gad baha kan jedhudha. Persentii meeqatu gad bahuu qaba? Kun noormaalidha moo noormaalii miti? Gaafa yoomii baay'een baha, gaafa yoomii immoo xiqqoon baha kan jedhu. Inni gara biraan immoo dhala argachuu faana wal qabataa'oo dhala dhabuu faana sababa dhala dhabuu ta'uu danda'aa'oo kan jedhudha. Hamma dhumaatti hordofuu hin dagatiinaa. Kun gaaffii namoota baay'ee deebisuu danda'a. Dhiphina namoota baay'ee furuu danda'a jedheen waan yaadeef viidiyoo kana hojjedhee sabiskiraayib gochuu hin dagatiina. Yoo jaallattan sheer godhaa. Gaaffii yoo qabaattan koomenti gochuu hin dagatiina. Hamma dhumaatti hordofuu yaalaa. Inni kunis inni persentii meeqatu erga qaama saalaa dubartii keessatti nammee yookaan ispeermiin yookaan sanyiin kormaa erga qaama saalaa dubartii keessatti ijaakuleet yookaan immoo nammee persentii meeqatu liikaawut yookaan immoo deebi'ee gad baha kan jedhu isinitti himaa jechuudha. Inni kuni persentii 75-80 kan ta'u gad bahaa jechuudha. Hamma ispeermii ijaakuleet ta'e irratti hundaa'a. Kana jechuun yoo baay'een dhangala'ee sanyiin kormaa qaama saalaa dubartii keessatti hammi baay'een gad bahuu ni danda'a. Yoo hammi isaa xiqqoo ta'e immoo akkuma hamma isaa irratti hundaa'ee hamma dhangala'ee keessaa persentiin baay'eensaa gad deebi'eedha kan inni bahuu jechuudha. Alatti deebi'ee bahaa jechuudha. Al takkaatti minimum miliyoona 15 haga miliyoona 20 yaada. Miliyoona 15 jechuun even 100 millions kana jechuun miliyoona 100 kan lakkaa'amanidha. Al takkaatti kan ijaakuleet ta'an yookaan qaama saalaa dubartii keessatti ispeermiin kan nammuu jechuudha. Persentii baay'eedha. Kana jechuun almost ispeermii baay'eetu dhangala'aa jechuudha. Minimum haga miliyoona 15 ta'uu danda'a. Kanaaf isaan keessaa ulfa uumuuf kan barbaachisu ispeermii tokko duwwaadha. Kana jechuun ispeermiin tokko fayyaa ta'ee deemeetiin hanqaaquu sana yoo cabsee hanqaaquu sana faana yoo wal argate fertilaayiz waan godhuu fi ulfi uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf baay'eensaa deebi'eedha kan inni gadi ba'u jechuudha. Persentiin 75-80 kan ta'u persentiin baay'eensaa gad bahaa jechuudha. Kanaaf kun nama hundumaa irratti kan mudatudha. Dhiirota hundumaa irratti, dubartii hundumaa irratti, gaa'ela kam keessattuu kan mudatudha. Rakkinuma namoota hundumaati. Noormaalii uumamadha waan ta'eef itti dhiphachuun qabdan. Namoonni baay'een ulfi sababii kanaaf hin uumamu. Kan gale deebi'ee waan ba'eef ulfifaa uumamuu didee akkuma ijaakuleet ta'een yookaan sanyiin kormaa qaama saalaa dubartii keessatti erga nammee waan gadi ba'uuf waan liikaawut godhuufi ulfifaa uumamuu dide jedhanii namoonni dhiphatan ni jiru jechuudha. Dhiphachuun qabdan sababii sanaafis miti ulfi kan uumamuu didee jechuudha. Inni gara biraan immoo keessatti faa dhangalaasuu waan dadhaban faa isaanitti fakkaata. Dhiironni baay'een immoo kunis sirrii miti. Persentiin baay'eensaa gad baha. Dubartoonnis dhiphachuu hin qaban karaa kanaatiin. Persentiin baay'eensaa erga nammee liikaawut godhaa jechuudha. Gadi bahaa jechuudha. Namoonni baay'een immoo karaa kanaan waan dhiphataniif even tiraasii faa hamma mudhii isaanii yookaan dugda isaanii jala kaa'anitti akka gadi hin nammineef jechuudha. Maaliif dhala faa yeroo barbaadanii dhalli faa uumamuu diduu hamma kanaafatti yeroo gaahantu jira jechuudha. Kanaaf kuni noormaalidha. Nama hundumaa keessatti kan mudatudha. Persentiin baay'een gadi baha. Kanaaf dhiphachuu hin qabdanii. Kanaatiin warri dhiphattan yoo jiraatanii dhiphachuun isin hin barbaachisu jechuudha. Kun nama hundumaa irratti kan mudatu
waan ta'eefi jechuudha. Yoo